Ashamaa harka fuunii hordoftootaa fi jaallatamtoota Fu'aad Shoo jalatti argamtan nageenyi kiyya kabajaa fi jaalala bakka jettan maratti isin biraa hagahu eeyyen gaa banneerra tutturreerra yookaan guyyaa lama sadi waan akkasii bobboleen jira waan ta'eef dhiifama na offolchaa jechuun barbaada. Waa isiniif gadhiifamaa akka hin jirre hundi keessanuu ni beektu natti fakkaata. Eeyyen gaa warri haaraa dhuftan subscribe godhachuudhaan maatii obbo Naymaar Fu'aad illee ta'a jechuudha. Eeyyen dursarratti hundi keessan laayikii tuquu qabdu. Maaliif jechuu beektu akka nama bira ga'uuf nu jabeessaa waan ta'eef jechuudha. Subscribe godhachuullee viidiyoo kanatti maatii jaalalaatti kottaatii makamaa jechuudha. Kana jechuu barbaada. Tuqi amma kuno laayikii tuqi amma matuun silaalu akkas malee jara maal akkasin biran darbinaa malee maal jechuudha kun. Galatoomaa ulfaadhaa yaada qabdan illee kunoo toora asirraa argiruun nu argachuu dandeessu yaada qabdan yookaan immoo waan kaameraan keessan to'ate nu biraan ga'uu dandeessu jechuudha. Karaa waatsaappii adda addaatiin jechuudha. Kanatti aansuudhaan egaa har'ammoo waan ajaa'ibaa tokko kaameraan keenya to'atee jira jechuudha. Kaameraan keenya kun waa baay'ee to'atee akka jiru duraan dubbataan ture. To'ataas akka ture hundi keessanuu ni beektu ture midire. Eeyyen har'ammoo waa cimaa isaa to'ateera jechuudha kaameraan kiyya kun. Maal to'ate laata? Mee kaameraa kiyyaan illee wal yaaddaniittu walirraa faffagaannee bubbulleerraa waan ta'eef mee kaameraan kiyyasii dhufee haala itti dalagaa jiru nu agarsiisa. Mee asirratti kottuuti jira kanallee agarsiisi. Egaa kaameraan keenya kunooti jechuudha. Waa baay'ee waraabbateera jechuudha. Dubaay, Suudii, iddoo hunda bakka baay'ee Kaayiroo Iskandariyaadhaas waraabbatee jira jechuudha. Ajab inni har'aa immoo addaa jechuudha inni waraabee kun. Hattuu qabee jedhamu hattuu cimaa to'ate kaameraan keenya jechuudha. Kaameraan nuti akka addunyaatti gadhiifne jechuudha. Eessa to'ate laata? Akkuma beekamu gaashee keenya jaallatamaa fi kabajamaa obbo Hamzaa keenya to'ate jechuudha. Obbo Hamzaa anaa dhufu gaashee. Hannattii kanaa dhiisaa innaa diddanii dhiisaa maqaa ustaazaa hareeda dheereffattanii shakkitan kana dhiisaa yeroo baay'ee obbo Naymaar Fu'aad kana Hamzaa kana baay'een to'adha jechuudha. Egaa Hamzaan akkuma beekamu hanna cimaa irratti to'atamee jira jechuudha. Yeroon isinii fidu ragaa wajjiniin qabadhee dhufa jechuudha. Har'as ragaa wajjiniin isiniif qabadhee dhufe Hamzaa Jimmaa jechuudha. Hamzaa Jimmaa biyya Bahareen keessaa ari'amee hidhaa dhukkee irraa kaafame jechuudha. Namni tokkoffaa irratti gorsa xiqqoo tokko isiniif dabarsuun barbaada. Waan sekondii tokko jechuudha. Laal ilma namaa miidhaa jiraatta yoo ta'e giidoon qabdu jettee yoo dubartii miita ta'e haqa namaatti yoo dabarte Rabbiin bultee ooltii malee haqni namaa sirratti hin haftu jechuudha. Tokko kana qabadhu. Nama miidheen ofii kiyyaaf nagaa ta'ee jiraadhaa jettee yoo yaaddiraatte dogoggora cimaadhaan na amani. Maaliif jechuun keessan oolu. Hamzaa Jimmaa jireenya gaarii jireenya fataa jedhee akka inni jiraataa ture hundi keessanuu ni beektu. Maal godhaa? Haadha manaa biyyarraa fuutellee kayyanee hiriyaa ishee waliin ciisee irratti qabdee birrii 100,000 oliin biyya sana geessitee jennaan jechuudha. Isii akkanatti kayyanee ana jechuudha kan birricha gimmaashii irraa deebisiiseef wallaahi kakadheen isiniif maal. Na kadhatee ijoollee kadhachiisee ijoollee guruppii hidhatee kadhatee kaffalee ofirraa jechuudha. Yeroon Kaayiroo jiru jechuudha. Arras immoo to'ateera. Kaameraan koo to'ate ka. Maal goona ree? To'atee. Kanaafuu Hamzaan kun osoma nama miidhuu otuma shamarraa qabee ulfeessee gatu jedhu egaa akkuma jiraataa ture ooltee bulti malee haqni namaa namni qalbii sitti cabee qalbii namaa cabsaa jireenya gaarii hin jiraattu duniyaaf akiraa badda jechuudha. Kanaafuu gorsi kiyya kana jechuudha. Hamzaa Jimmaa akkuma beekamu osoo iqaamaa qabu jechuudha. Osoo waa hunda qabu jechuudha. Namni biyya tokko keessatti qabame hidhamuun wanta akka nuti dhageenya hin jirre jechuudha. Kun raajii Rabbiin namarratti godhu jechuudha. Wallaahi hojii kee Rabbiin sii kaffaluunsaa hin oolu waan ta'eef. Hamzaa Jimmaa osoo iqaamaa qabu iqaama baareen osoo qabu maaliif qabame hidhame? Maaliif immoo miknaan isaa beekama? Hin beekamu. Hojii Rabbiiti ka. Qabamee hidhame. Qabamee hidhaa ji'a meeqa?
hidhamee dacha nyaate ilmoorraa ilmaan saarraa haadha manaa saarraa silas haadha manaa namaa fuudhee haadha manaa namni ni ka irraa qabu fuudhee waliin jira Hamzaan irraa ilmoo argate jechuudha. Namticha maqaa muslimaatiin nagadataa jiru kana rabbiin immoo hin qabe jechuudha. Akkasin kana ustaaz jettan jedha fiidan kanaa miti rabbiin immoo jechuudha. Hin beeka ka keessa isaa isa waaqayyo beeka bara rabbi beeka jechuudha. Isa sin achirratti isinitti muudii qabu isa ni quloo wallahi fassara achirratti muudii isinitti qabu annan beeka waan ta'eef anuudha qaba jechuudha. Gidii sina imaarfu waadha abaaree si balleessu abaaree bitee badda. Maalin abaaramee bada abaaramaan abaaree na balleessuu danda'a? Ofiisaatii abaaramaan nama rabbitti dallane bara. Qabriin isaa inuma xaaxaanatti fakkaataan gaafa inni deemtichi kun. Kanaafuu hin sobdee na himaarnaa jedhaa kaammas. Hadhi koo ooltee bultii malee nima baati jechuudha. Hamzaa Jimmaa kana keessaan qabuun koo waggaa lamaan irraati jechuudha. Hamma irraa namni na arrabsu ni jira. Namni na faalleessu Hamzaa maali xuxa ustaaza maali xuxa kan jedhan ustaaza bakka bu'u kun. Nan beekaan. Kanaaf hin hojii isaa beekaaf hin qaba jechuudha. Haqni garuu oolteen bullee nama iqaamaa qabu jechuudha. Rakkoo tokko malee butee gara biyyaa darbatee buusee jira jechuudha. Alhamdulillah. Yaa Rabbi ati abbaa haqaati. Ati abbaa giidooti gaafan jedhu soba seetu jechuudha. Rabbi abbaa giidooti beekaa ijaan silaana malee. Hammati daangaa darbitee macarrashaa taate jettutti ijaan silaana Rabbi. Afyaa keessa hin qabu akkati hattuu si godha. Nagaa jechuudha. Gaafa si qabe qabaa isaa ilaa miliquu hin dandeessu. Amma Hamzaa Jimmaa butamee biyya bu'e kunoo. Haqa namaa guurratee galee ammas birrii jechuudha. Birrii ijoollee biyyan galchee meeqa kayyanii dhufe. Dhufee ammas geereen hin barbaachisaa jirra nutillee irra jirra jechuudha. Kaameeraa keenya dhaabbanneerra bakka inni jirutti to'achuudhaaf jechuudha. Haa ta'u malee Hamzaa Jimmaa hammas immoo hanna cimaa eegale. Qabaa kaa kottaa. Qabaa akka inni liqimsine. Qabaa rabbi qabe nu qofaa miti jechuudha. Maalirratti qabde yaana himaar fuwaad jechuun keessan hin oolu jechuudha. Akkuma beekamu ijoollee baareen walitti qabate jechuudha. Shamarran isa jala deemanii maashaallah jedhaa oolanu inni areeda dheeressinaan dhuguma ustaazee nama rabbii si'anu jechuudha. Jara akkasii walitti kuufatee gargaarsa kadhachuu eegalee jechuudha. Guruppiin hidhamee jira. Kanaafuu hundi keessan yaa biyya kunoo ijoollee hidhamanii jiranus asirratti isin agarsiisa hanga dhumaatti daawwachuu dandeessu jechuudha. Ijoollee jara kana jarri kun jaranni hormaappii godhu jechuudha. Jarri guruppii kana keessa jiran. Jara inni kottaa hojii shaqaalaa isin keessaa kottaa birrii isinii galchaa hidhee dhaqee kan inni harma qabee karaa irratti fa'i makiinaa keessatti fa'i harma qaba. Allahu akbar nama akkanaati bar. Ragaa wajjin naman qabu bar. Jaratu iyyuu kunoo wal funaananii laa ijoollee shamarran isaa jechuudha. Jarri inni hormaappii godhu sun jarri inni jedhu sun keessa babaasu sun jechuudha. Arra kunoo bo'aa jiru jechuudha. Profaayilii gugurraacheeffatanii gargaarsa irratti illee kunoo walitti qabamanii jiru jechuudha. Jara kana jechuudha. Taraatti kunoo bilbila jira ilaalaa hundi keessan jechuudha. Bilbila jira fudhaa asirraa. Fudhaatti dawalaa jarri dhiiraa silaa isinii fugaamaa kun. Dawalaa kunoo asitti. Guruppii Hamzaa ijoollee ammas gowwoomsee na gargaaraa jedhee ammas nyaachuuf lammaffaa jechuudha. Inniti kan namaa nyaatte sin gahu biyyoo hardii nyaadhu isa kana jalaa. Sagada jalaa rabbinuus dhowwate namni sii kenna. Haqa namaa kaffalii kai. Haqa obboleettota keetii obboloota kee nyaatte sobdee muslima fakkaattee sobdee cheekii bakka harree dheeressite jechuudha. Nyaattu biyyoo nyaadhu yoon sin jedhera. Nyaattu maqaa rabbiitiin wallahi billahi maqaa rabbiitiin ummata shawwadu gonkuma na himaar fuwaadii lubbuudhaan jiru hin dandeessu bakka sittime jechuudha. Kunoo jara kana jechuudha. Jarri Hamzaa hatticha biyya ofii ganee haadha manaa ofii ganee ilmoo nama meeqaa birrii irra nyaate ganee ulfeessee ganee hatticha akkanaa kan deeggaraa jiranu jara kana kunooti jechuudha. Jara kana isin kunoo bilbila irraa qabadhaa asirraa jechuudha. Guruppii jiraan to'adheen jira jechuudha. To'annoo obbo Naa Himaar Fuwaad jedhama. Miliquun hin jiru jechuudha. Kanaafuu Hamzaa Jimmaa kunooti kaa akkanatti ammas ijoollee isan geenye jechuudha. Isan geenye mallee nyaachuumoo mallee ittiin geenye itti fufaa. Anaa miti kan si qabe rabbii abbaate. Taragaagga hin nyaattu. Wallahi isin gargaartu. Aafiyaa guutuu qabdaati. Rabbinuu rabbinuu jechuudha osoo ati duniyaa irratti akkanasitti godheeyyuu namni nama akkanaa kafaraa akkanaa qabrii isaarra gahanii sagaduun qabbaruun ta'u bara. Akka ayyaana muslimaa akka shari'aa muslimaatti namni hin saganne namni rabbiin hin beekne Hamzaan sobduu kayaanii akkanaa jechuudha. Waan akkanaa rabbiin
nu dhowwaa jechuudha. Nu dhowwu. Kanaafuu ati hin gargaaramtu jechuudha. Dadhabaa meeqatu jira? Naafa meeqatu jira? Kan mana keessa taa'ee waan nyaatu hin qabne, kan miila hin qabne, harka hin qabne, rabbiin aafiyaa dhowwate meeqatu jira? Nama fayyaa akkanaa nama sobduu hattuu kan deeggartanu jara kana jechuudha. Sillikkiittan isin galcha bilbila keessan asirra jira hundi keessanuu jechuudha. Kanaafuu kana namni gargaare nama rabbitti kafara jechuudha. Nama rabbiin kayyane jechuudha. Akkuma namticha kana rabbiin kayyane nama rabbiin kayyane jechuudha. Duruma isintu akkana mataara nu baasee nutti quubse jechuudha. Kanaafuu hundi keessanuyyuu sheer waliif godhaa. WhatsAppiidhaan, Facebookiidhaan viidiyoo kana sheer godhaati. Facebookii irra babaasaa akka nam tokko waan akkanatti hin galle jechuudha. Hatticha kana qabaa bakka inni jirutti. Eeyyeen warri viidiyoo kanaaf dhaggeeffataa jirtanu laayikii tuqaa nama bira akka ga'uuf jechuudha. Gara iimootiin gara WhatsAppiitiin sheer waliif godhaa. Biyya hundaan biraan gaa hattuu qabne jechuudha. Kanaafuu subscribe godhachuudhaan maatii obbo Neymar Fuad illee ta'a jechuun barbaada. Halkan gaarii isiniin jaalladha.